رايا بر والله قبسو كيس توري مالتاتي اتبو يوم قبسايران يرو سنة انجرتو اجولا بكا انتنا مچي كفيرة جولا ما وانتني نقول إني نجرو بار إيشين تولو ما زمتني بك أنا مرة في الدمالي والله رايا يوك أبسوتيت وانتني نقول إني نجرو قوية ثم قوية سما جرت سما ربع ربي أنا لكم أسيك أبون بربادي بر واسا كسي جراجة بعد رازت ناساو أنا فجرت نتيم ركون كباتني أني مو أني كيساني ستي مبكان جرو والجنة جنة بكاتشونا I love you. Garuu dhiisi dhugaa dubbachuu taanaanii raayyaa raabuu maaliif wallaahi sun yoo tanaafati wal jana ta'e raayyaan akka amantii wal jana maattis anaafati wal jana taanaan raambua ishi wal jana raawwi ishi raambua bakka ijoollee chiikina argadhee dhiifama naa godhaa raayyaa raambua jira yoon hin gaafa dulbargattu qabsoo gurgurtu warri naan jettan sobadha soba sun hin ta'u dura qabsoos maachuudha hin arganne kamaal isin maayoo akkasii dhaggeeffadhu gaasittiin maayooni yooduma yoo barreeffama waa akkatti fudhatteetti barreessee fi fakkeenyaaf isin Israa'elii raayyaa ooltuu Ameerikaa raayyaa ooltuu بقى أكون بايسي يودو رغورتاني يتانو مسلمة رغور ريجينا إيش مشكلة إيسين مالتي سنغالتي إيسين أورومودا ساريكو طيب إيسين أورومودا مالتي سنيجي أمريكان كوبا سنين كبتو نولي كوبا إن كبتو نو أنا ما أمريكا يوكبتس إسرائيل يوكبت اللي دانتاكي يمتي رغور اللي يجيم بيقوان جن أنا كاكوتي بيجوتا هم نكبر باجين جالتان for example راشيا فا ساوث كوريا فا maal beetta humna qabaniini anqa taqqatu nam akkuma kana Israa'elillee nan jira maal humna qabu bakka humna isaanii waan barbaadan gochuu danda'u waan ta'e sanaafan jaalladha malee ani maal la dhibeenaan wala fixxu Oromiyaa keessatti hin ta'in malee Amaaruu ollaa Oromootti wala fixxu maaltu nagashan ilaallatu bara kana isiniin illee ilaallatu waa'een Gaazaa waa'een Israa'el waa'een Ameerikaa waa'een Saudi Arabiyaa isin ilaallatu as deebi'aatii waan Oromoo qofa dubbadhaa inni nun kanarratti kan dubbiin ka'e bara. Waa sun rakkoo hin qabu ishii maal jedhe beektaa namichoonis nama deeggaraa artan kuni namichi inni maal jedhama maqaansaa inni ija tokko qabu sun Tiraampiin moo maal jedhama? Tiraampiin tokko jira. Eewa inni maal jedhe sitti fakkaate yeroo dhiyoo keessatti jedhe yoo uummata Israa'elii kan Filistiiniin qabdee gadi hin dhiisinii ibidda irraan gad dhiisee jedhe azaaba kanatti godhaa jedhe xayyib kana jechuunsaa rabbiin utuu inni kana hin godhin utuu inni dhaqee bakka sana hin ga'in rabbiin immoo kanatti buuse isin hojii waaqayyoo hojii rabbii kana dinqisiifattan deebitanii isin raayyaa qeeqxuu maal jechuudha. Nageenyi gaafa Tiraamp jedhu. Dhaggeeffadhu rakkoon qabu amma akkamitti isaan wala fixanii haa tokko mugashaan Oromoon gashaa Oromoon koofiyyuu Oromoo wanti waan biyyoota guddatanii waan nyaattu kanaa isaan amma humna qaba walitti agarsiifataa jiru Oromoo waan magashuu qabaa. maa isinii sikkoo Oromoodha miti maa isin maaliif galchi? Nuuni koo nama dhuunfaa qeeqaarra malee biyya qeeqaan jirru bara. La fakkeenyaaf nama dhuunfaa keetitti qeexxu yoon isa dhugaa dubbanne dhugaadha utuu raayaanii ka'ee wanta tokko barreessee alhamdulillah rabbi Ameerikaa akkas gooteetu jedheessa dhugaadha. Musliimoonni achi keessa jiran iyyuu kana dubbii gochuu danda'u hin jenne laadhiis. Silee loqonni wallaggaa kun akkami? Akkamitti dubbifatte? Lubbuu koo qubeen lakkoofne. Oko wallahi lakkaa'eera. Maal dhabee sokkoon bara dubbii qolaa afaa wanta dhabu hin jiru simbir. Habibi sokkoo sorgoon hin jiru nu biraa dubbanaan siidaadhuma kana khalaas isa akka keessanii gola deemamee waa biraatti mimicciiramu hin jiru.
dubbiin qolaa tasuma hin jiru. Wallahi hin jiru. Fakkeenyaaf amma jecha isaa kanarratti wanni qola qabullee wanni uffata qabullee hin jiru. Akkasumatti duwwaasaa barreesse malee. Okay. Ameerikaadhaaf Gaasaa wanti wal fakkeessu maalidha? Wanti wal qixxeessu maalidha? Kunoo isa dhatti bu'ee isa kaleessatti bu'ee wal fakkeessa. Kana jechuun maal jechuudha ree? Gubachuu isheetiif? Kana jechuun immoo gaa hojii waaqaa keessa nu galchaa jira. Hojii waaqaati haa ta'u. Kuni nan gubedhe karoorfatee taa'u rabbi gubee bara. Hojii waaqaayyuu haa ta'u. Kana jechuun gubachuu isheetiif raayyaa abbaa machaa gammadeera moo hin gammanne? Ati mataan kee gammaddeetta baasa. Wallahi hin gammanne dhagaa ilaasitti ni maasa dhugaa dubbachuu yoo ta'e maaliif ilma ilaa amma fakkeenyaaf wallahi gubannaadha gubate keessa masgiida fa'i keessa jira bara. Masgiida Islaamic country moo maal kan jedhu Ustaaz Naasir Amsaa poostii godhanii turanii Aija Arweedhanii. Habibi muslima fa'i keessa jira isin qofa miti achi keessa kan jiru. No, man kee duwwaa jiran ani maalan jedhee filannoo baranaa irratti illee harki caalaan musliimotadha. Biyya kana keessa kan jiran illee baqattoonni isaanii jalaa diigamennaan Afgaan, Baangilaadesh bitadde. Normaal loochuu barbaadeen uffata aadaa amantaa miti baasu amantaa bakka amantaan kamuu uffata hin qabu. Kun aadaa Arabaati. Oromoollee jira. Aadaa Oromoollee jira. Kan aadaa Hindiillee jira. Kan aadaa warra kan biraallee jira. Kan warra qullaa deemanillee ni jira. Waliigalleerra. Ishi baga bitatte sun birrii keetiin ani ilaallatu. Atamma qoy raayyaa kana irraa gadi buuta moo hin buutu moo wal gaggalaafachuu ta'a? Moo bakka jirtu nan? Moo si yaabbadhaadha yaadi kee? Bakka jirtu lookeeshinii naaf ergitaa? Maal goota? Wallahi dhugaa jedhaara wal. Lubbuu kiyya la dhagayoonni keenya. Lubbuu kiyyarra raayyaa maratadha. Kanaafiyyuu bakka jirtu naayime ani harkuma si qabuun barbaada bara ammoo uuman jedhee si naasa'ullee hin qabu bara. Dhugaatuu na qabdeellee adda qoran gootee na dhungatte nan ajjeestu waaki. Nama akkas bareedu kana danda'an hin ajjeesta. Irgixanyaa nan jitu namra jiraatte dhungannaadhaan na ajjeesta. Gootee tuuqee mana kana buustu. An sanaafan sodaadha malee lookeeshinii si Sila siraffisee dhumanii yeroo ati rafte maratuma sanaanis si'uudha dhugaa rabbi. Dhugaatii isin dandeessu jechuudha. Saree kun dandeessu. Akka yaadan miti wantichi. Anaamati gaafa takka qabanneen matuun turraaf ta'uu wallaaltamaa. Wallaa jeesta saree. Atuun tun deemtoo. Mate daqiiqaa 60 fa'aa booda of barta. Haa ta'uuti ishinarraa fagaatte garuu maaliin godhaa miti. Dhugaa rakkoon qabu ani lafa jirtu ni dhufa. Kaafi rakkoon qabu bakka jirtu nan dhufa garuu bakka anaafati kilaasima tokko keessaa jiraannu na ajjeesi. Waa abdatte jechuudha bari waraana jaalmaarootu si eegamu akkamii akkana gaaraa nuuf baafte. Waa amma siifan waraana barbaadaan meeshaan koo duwwaa nu si ga'a. Waraanatti bannaati siif waraana na barbaada. Waraana hin jenne. An kaasee isa ana fakkaatuun qabai. Itti nan si waraana. Qalladdaay. yoon isa sarara diimaa qaxxaamurte akkana siin jedhu akka maadha koo sarara diimaa akkuma taaki nun baay'ee si jaallannaa faafii koo haasaan killee namatti tola. Nuyi si jaallanna yeroo kaate bakka wallahi ilaa harkumaan qabi si jechisiisa bar yeroo kaate bakka akkasi jibbinuuf goota beektee dhugaa dubbachuuf si jaallanna maaliif ate ilma Oromooti amantaa adda garuu maana jibbitu ani koo Oromootu qeeqamuun jaallattani bara dhugaa rabbii rakkoon keessa maal si jaallanna dhugaa si jaallanna wallaan gama kiyyaan si jaalladha maaliif waan feete haasa'i sana rabbi irraa si gaafata ati amantaa kiyya qeeqxee fi amantaan kiyya hin qeeqamu keenya isin qeequ isin illee nu qeeqxu suni rakkoo hin qabu.
Siarrabsaa garuu waan har'a banuudhaaf kun wajjin wal nagarratti baatee deebinee maal seet laala sana rakkoon qabu waan fedhana jedhanu ani jaraaf ani komentii jaraas dubbisaan jiru wallaahi hin dubbisne ani haa ta'uuti laala arab sana sun rakkoon hin jiru ani jechuun gaafii karaa nagaadhaan si gaafadha malee oriisaa yookaan rabaanii miti beekte. Thank you. Namoota akkasii barbaadu. Anama maali beektaa amma kun nagaratti darbinaa waa'ee raayyaa irratti yoo inni dhugaa dubbachuu fi raayyaanii Ameerikaan baga gubattee jedhee wanti ni gammachuu agarsiisee hin jiru. Maal jedhe sitti fakkaate? Dhagaartamti? Eeyyee dhagaan jira. Yaa Rabbi gooftaa Gaazaa fi Kaarfooniyaa wal fakkeessite jabinni keetii jedhe. Kun jechuun afaan Oromootiin maal jechuudha? Naa hiiki kaadhoo koo amma kuni Amaariffa Oromiffattii himi. Maa kun Ingiliffaan barraa'e? Oromiffattii afaan Oromootiin dubbiin dubbii qolaati bara. Oromoo keessatti sookoo wanti jedhamu jira. Dubbii qolaa. Koo soorgoo jinniin hin jiru dhaggeeffadhu sitti hima. Jinniinis jira maali? Jinniin hin jiru akka loqoda jimmaatti dhaggeeffadhu sitti hima. Wanni barraa'e tokko qubee dachaa hin qabu. Kun amma akkuma kanatti ibsa. No, amma akka jimmaatti loqoda jimmaa miti laama. Taaqabu hin jiru. Yooni kan jechaa jiru akka loqoda Oromootti malee akka loqoda jimmaatti jechuu hin dandeenyu. Sababni isaa jimmaan loqoda addaa hin qabu. Akkuma Oromoo akka seera Oromootti sirriidha akkuma loqoda Oromoo. Dhaggeeffadhu seerluga afaan Oromoo keessa seera keessa jechuudha. Maaltu jira? Ciigoo jira. Sookoo soorgoo jira. So warra kana dubbii qolaa kan taane jira. So kana namni isaan dubbatan kun dubbii qolaati. Qolarraa baasiiti naa kenniti immoo. An akka kiyyatti dhugaa dubbachuuf ati akka qola qabutti fudhadhu malee fakkeenyaaf namni tokko anas ta'u siis ta'u biyyi tokko eegasii nagaa qabaa biyyi tokko nagaa hin qabu jennu. Kunillee gara waaqayyootii dhufe malee gara lafaatii miti hin beekta gara namaatii miti. Fakkeenyaaf beekaan keessan tokko maamiree yookaan qeesiin keessan dhufee barreeffama akkasii yoo barreesse ajennu biyyi musliimaa tokkoyyuu akkasii gara rabbiitiitti dhufu wanti gara rabbiitii dhufe immoo ilma namaarraa miti. Yeroo kun ta'utti yoo qeesiin keessan gadi ba'ee jecha kana barreesse wanni duraan bade tokko nama bades wal qixxaateedha malee waa'ee kabraa keessaa. Tullaan kun barreessi tokko dhiira isheen. Qeesiin tokko baatee barreessi tokko dhiira. Hin jedhamu bara. Dhiisu malee. No. Waan hin jedhamne dabara. Siluma bakka. No. Namni amantaa tokko abbaan amantaa tokko dhaggeeffadhu. Qeesiin tokko yookaan paastariin tokko ba'ee biyya akkasii baga gubattee jechuudhaaf mirga illee qabu amantaan isaallee nayyamuuf. Sii galee? Akka amantaa. Hin jenne kabarraa yaada. Ituu jedheeti nuumatu likkiitti gashaadha. Inni ariina dullaadhaan waldaa keessa.